Ashama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himna. Oduu isinitti himuun kan isin waliin turanii hunangidaati. Ajjechaan abbootii gadaa fi jila gadaa Karrayyuu qaama mootummaatiin kan raawwatame ta'uu Koomishiniin Poolisii Oromiyaa amane. Ajjecha abbootii gadaa Oromoo irratti raawwatame kana ilaalchisuun kaleessa miidiyaaleef ibsa kan kennan itti aanaan Koomishineraa Girmaa Galaan qaamolee yakkicha raawwatan seeratti dhiheessuuf hojjetaa jirra jedhu. Gama biroon ajjechaan abbootii gadaa kun ajajaa fi murtoo guutuu qondaalota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa 5 ta'aniin raawwatamuu kan ibsan maddeen keessoo Biltsiginnaa isaan yakka kana raawwatan gaafatama jalaa baraaruuf yaaliin garaagaraa taasifamaa jiraachuu ibsanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. Tuuti gadaa michillee Karrayyuu 14 qaamolee mootummaatiin ajjeefamuu Koomishiniin Poolisii Oromiyaa amane. Ajjechaan abbootii gadaa fi jila gadaa Karrayyuu tuuta michillee ta'an irratti muddee 1 bara 2021 godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti raawwatame. Caasaa mootummaatiin ajajni darbuun Poolisii Humna Addaa Oromiyaatiin raawwatamuusaa Koomishinii Poolisii Oromiyaatti itti aanaan Koomishineraa Girmaa Galaan ibsa kaleessa miidiyaaleef kennaniin himaniiru. Ajjechaan abbaa gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee namoota 14 irratti raawwatame kun ajaja caasaa mootummaatiin ta'uu fi karrasaasaan ajjeesis poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'e itti aanaan Koomishineraa Girmaa Galaan ibsaniiru. Akka ibsa Koomishinerichaatti ajjechaa kana namoota raawwatan keessaa 2 to'annoo jala kan oolan ta'us eenyummaa namoota kanaa osoo ifan godhin irra darbaniiru. Koomishinar Girmaa Galaan akka lakkoofsa Itoophiyaa Sadaasaa 21 bara 2014 aanaa Fantaalleetti sochii shanee jiru irratti ooppereeshinii fudhatameen miseensonni poolisii Oromiyaa 11 sababa ajjeefamaniif aarii sanaan gocha raawwatamedha kan jedhan yoo ta'u ajjechaa kanaan alatti waa'ee namoota hidhamanii fi mana hidhaa keessatti illee sababa reebichaatiin lubbuun isaanii darbe wanti jedhan hin jiru. Guyyaa lamaan dura gurraan ala 2 bara 2022 Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen ajjechaa tuuta gadaa michillee Karrayyuu irratti kan raawwate qaamolee mootummaa ta'uu ifoomsee ture. Koomishiniin Poolisii Oromiyaas ajjechaa kana raawwachuu amanuun ibsa kennus ibsichi guutuu kan hin taanee fi yakka raawwatame kan balaaleffatu miti jechuun qeeqameera. Namoonni yakka kanaan wal qabatee hidhamaniiru jedhames eenyummaan isaanii ibsamuu dhabuun dubbii sobaatiin hawaasa sossobuuf yaaluu fakkaataa jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Gama biroon ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu kan murteesse hoogganoota olaanoo naannoo Oromiyaa ta'uu maddeen keessoo OMN mirkaneessaniiru. Ajjeechaan suukanneessaa jila abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame ajajaa fi murtoo guutuu qondaalota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa 5 ta'aniin akka raawwatame odeeffannoon keessoo Biltsiginnaati OMN argate kun ni agarsiisa. Ajjechaan kun murtii mootummaatiin raawwatamuun isaa saaxilamuu hordofee muddamni guddaan Biltsiginnaa Oromiyaa keessatti kan uumame yoo ta'u yeroo ammaas qondaalota olaanoo yakka suukanneessaa kana raawwachiisan gaafatama jalaa baraaruuf murni aangoo irra jiru diraamaa adda addaa hojjetaa jiraachuu ibsan. Kanumaan wal qabatee qondaalonni Biltsiginnaa damee Oromiyaa dhimmicha hordofaa turan pirezidantii naannichaa Shimallis Abdiisaa dabalatee qondaalonni ajjechaa kanaan shakkaman aangoo irraa kaafamuun qorannoon walabaa akka irratti taasifamu ejjennoo qabatanii jiraachuunis beekamee jira. Warraaqsi keenya amma booda ka ta'uu qabu abbootiin waan kana ajajan seera dhiyaachuu qabaadha. Abbaan waan kana mataa poolisa irraa kaasee mataa mootummaa naannoo irraa kaasee mataa mootummaa paartii irraa kaasee abbaan waan kana keessatti hirmaata. Marii kana keessatti hirmaata. Abbaan waan kana raawwachuu quba qabu. Ajaja kanne hundi seera dhiyaatee dhiigni abbootii gadaa har'a mirkanaa'e kun heeraa fi seeraan dhugoomee bahuu qabaa jechuudha. Kana ta'uu baannaan Oromoo dhumtee beeki. Oduu keenya itti aanuun godina Shawaa Lixaa Naajibaat sagantaa Daami'ukeetti haleellaa milishaan Amaaraa uummata irratti bananiin miseensota maatii dabalatee yoo xiqqaate lubbuun namoota 7 darbuun himame. Haleellaa daguutti raawwatame kanaan miidhaan jabaan mudateera kan jedhan miseensi maatii miidhamtoota gandoota aanichaa kanneen akka Maruu Gajjaa, Maruu Bahaa fi Abbayyii Reejjii jedhaman fa'aa keessattis haleellaa wal fakkaatu raawwatamu. Uummanni qe'ee irraa buqqaafamee ala jiraachuu ibsanii jiru. Siraaj Sabaaf bal'ina oduu kana qopheesseera.
Gurraandhala tokko bara 2022 guyyaa gaafa qibxataa ganama keessaa toora sa'aatii tokkotti gandi Addaamii Ukkee humnoota finxaalayyaa Amaaraatiin yoo haleellamtum abbaan isaa obbo Qalbeessaa Fixeensaa hojii manaa ba'anii waan turaniif haleellaa kadha keessa lubbuun darboo miseensi maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti hime. Haleellaa milishaa Amaaraatiin raawwatamu kun ganda tokko qofa keessatti lubbuu nama 7 dabarsuu kan himu maddi Oromiyaa Miidiyaa Neetwork haleellichi kan hin eeggamne ture jechuun taateen akkanaan raawwatama jedhanii waan hin yaadneef qopheen ittisaa homaatu akka hin turre miira gaddaatiin dubbatam. Guyyaa jedhame kana jechuunis gurraandhala tokko bara 2021 ganama keessaa sa'a tokko boodam godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat gandoota baadiyaa 4 keessatti sa'aatii wal fakkaatatti bifa tokkochaan haleellaan daguu raawwatamu OMN odeeffateetii jira. Ganda Addaamii Ukkee keessatti miseensota maatii tokko kan ta'an obboloota lamaan Caalaa Fayyisaa fi Hundee Fayyisaa abbaa fi ilma kan ta'an Tasfaayee Isheetee fi Katoo Tasfaayee namoota biroo Gammachuu Baqqalaa Warqinaa Goonfaa fi obbo Qalbeessaa Fixeensaa bakka tokkotti haleellaa milishaa Amaaraatiin ajjeefamu madda keenya kun himeetii jira. Yaa'u godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat ganda Addaamii Ukkeeti. Achi kan immoo ta'ii kana nurratti hojjete abaartota bifa Amaaraatiin fannoo diimaa kan jedhamu hidhannoo guutuudhaan dhufanii maatii keenya rukutanii turan beektu. Namoonni hojiidhaaf sa'aatii malaa jedhanii sa'aatii tokko akkasitti sa'aatii tokko irratti guyyaa isaa lammaffoo qixxaataadha. Qixxaataadha jarri kun eeganii ciisanii too waraanaan eeganii too namoota tokkicha namoota torbaddoo tokkotti hidhamu torbaddoo. Tokko faazerii kiyyadha tokko Qalbeessaa Fixeensaa tokko immoo achi hullaa kiyyadha bakka jedhama tokko immoo Tasfaayee jedhama abbaadha abbaa filmadha. Lamaan isaanii immoo obbolaadha Caalaa Fayyisaa fi Hundee Fayyisaa jedhamu. Haleellaan kun erga raawwatamee boodam jiraattonni gandoota afranii buqqa'uun gara magaalaawwan naannoo sanaatti baqachuu kan himu maddi OMN maatiin gaddi itti galim namoota jalaa darbanillee sirnaan awwaalateem booyallee taa'uu hin dandeenye jedha. Gandoota haleellaa kanaaf saaxilamanii guutumaan guututti buqqaafaman keessaa Addaamii Ukkee, Maruu Gajjaa, Maruu Bahaa fi Abbayyii Reejjiin muraasa ta'uu kan himu maddi keenya kun ganda Addaamii Ukkee qofa keessaa abbootiin warraa 2500 ol ta'an buqqaafamuu dubbata. Kun maatiin olii gadi buqqaanee akka nama dachee hin qabne irratti dachee ormaarraa akka jirru akkatti buqqa'aa jirra. Warri buqqa'anii jiran kun achi bakka kaasaanii gara magaalaa gurguddaa kan ta'anii maatiin hiyyeeyyiin kan humna hin qabne achumatti kan nakamaaraa kan xiqqoo humna qaban immoo gara magaalaa naannoo deemaa jiru. Kan buqqa'e immoo ganda godinuma Shawaa Lixaa aanaa Jibaat jalaa ganda 5dha. Abbayyii Reejjii, Maruu Bahaa, Maruu Gajjaa, Addaamii Ukkee, Maruu Kombolchoo. Ganda mahana buqqa'ee jira. Kana dura Shawaa Lixaa aanaa daannoo keessatti haleellaa wal fakkaataa milishaan Amaaraa raawwataniin dhalattoonni Oromoo 1000 lakkaa'aman buqqaafamuu fi gariin ajjeefamuun ni yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun haleellaa aanaa daannoorraa gara aanaa Jibaatitti ce'e kun aanaalee kan biroo godinicha keessa jiranittiin babal'achaati jira. Waraanni milishoota kanneeniin uummata Oromoo irratti baname godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu keessattis itti fufee jiraachuu odeeffannoon OMN qabu ni mul'isa. Guyyaa sadii dura hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa Komaandar Adaree Tolaam uummanni Oromoo diina isatti dhufu waan hin beekneef hidhachuu qaba jechuun isaa kan yaadatamudha. Oduudhuma wal qabatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Limuu bulchiinsa magaalaa ganda Fiixa Baqqoo jedhamutti milishaan Amaaraa waraana uummata irratti banuun lubbuun namoota hedduu darbee uummanni qe'ee ofiirraa buqqa'ee jira. Haleellaa Amajjii 23 bara 2022 daguutti uummata irratti baname kanaan namoota nurraa ajjeefaman awwaallachuuf illee hin dandeenye kan jedhan jiraattonni magaalattiin hanga yoonaa to'annoo milishaa Amaaraa jala waan jirtuuf uummanni qe'ee isaatti deebi'uu hin dandeenye lagatti erga galee torban 2 guunneerraa jedhu. Milishaan Amaaraa meeshaa waraanaa gurguddaan waraana banan kunneen kaayyoon isaanii uummata Oromoo guutuutti lafa isaarraa buqqisanii dhuunfachuu ta'us ibsanii jiru. Guutuu oduu kana qopheessineerra. Godina Wallagga Bahaa aanaa Limuu bulchiinsa magaalaa ganda Fiixa Baqqoo jedhamutti waraana milishaan Amaaraa Amajjii 23 bara 2022 uummata irratti bananiin lubbuun namootaa darbee jiraattonni qe'ee ofiirraa buqqaafamaniiru. Milishaan Amaaraa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Ndoorii Dichoo keessatti of ijaaruun haleellaa daguutti uummata irratti banan kanaan lubbuun namoota hedduu darbeeraa kan jedhan jiraattonni aanaa Limuu namoota nurraa ajjeefaman illee awwaallachuuf danqamnee hanga har'aatti taatee suukanneessaa argaa jirraa jedhu. Guyyaa gaafsanaa gaafa uummatatti seenanii uummanni of harkaa meeshaan qabu, of harkaa hidhannoo qabu, of harkaa waan tokkoon qabu, hin dhufa hidhee kan eeggates
hin qabu. Ganama bariidhaan irra ba'anii uummanni daa'imni hirribaan ka'ii otoo haadholiin waan tokko hirribaa waan tokko hin jedhin meeshaa sagalee gurguddaadhaan dhukaasaa dhufanii kallattii naannoo iddoo handoodee dichoo jedhamurraa ka'an. Achumaan dhukaasni sagaleen dhaga'amaa dhufu as nu bira ga'an seenu nun waliin sawaan hin beeknee fi iddoo sanarraa kaanee gaafa mandaratti seenan lubbuudhaan hundumtuu kallattii garaagaraatiin lagatti nam'ee inni lubbuun isaa baase lubbuun isaa miilli isaa baase inni miilli isaa dadhabe immoo jaarsoliin ijoolleen kan isaan irra ba'an mana keessatti kan ba'an mana keessatti fixanii gubanii. Magaalaan Alimmu magaalaan Biiti Bakkoo lafa isaarra kan darbe manni isaan jiru qabeenyaan keenya hin hafne har'a immoo nama 10 olla keessaa sareen baaftee nyaatte mitirii tokko gachuu dadhabnee naan taanillee aturu diidatti sareen nama tumaa jira. Waan tokko nageenyaa kan eegaa jiru waan tokko hin jiru. Bireniitiin nu tumaa jiru kun har'a iyyuu amma kunoo dalaga bulle bireniin nutti gadi gadhiifnaan. Har'a ganama sa'aatii 8 nama Margaa Faayisaa jedhamu yeroo darbe namni biyyootti deebisee sareen kunoo amma kana deebitee biyyoon irra keessa waan ta'eef gottotte ija keenyaan ilaallee boonyee waan godhamne kataa kan jirru iddoo sanatti kana fa'aa agarraa jirra kun amma manni gubatee qabeenyi gubatee dhangaan tokkittiin hin dhumne manni tokkittiin hin hafne. Magaalaan Ganda Fiixa Baqqoo guyyaa haleellaan kun raawwatamerraa eegalee hanga har'aattuu to'annoo milishaa Amaaraa jala jiraachuu kan himan jiraattonni uummanni lubbuu ofii baraarfachuuf lagatti gale hanga har'aattuu qaama isaaf birmatu dhabuun rakkoo hammaataa keessa jira jedhu. Uummata yoo xinnaatee abbaa warraa 8 hanga 9 kan naannoo sana keessa jiraatu amma kun isa ammaa kana saayitii ammaa kanallee namni torbee lamaaf laga keessa taa'ee gammoojjii garatti ba'u dhabe iddoo sanattis qaamni isa barbaadu dhibee qaamni isa ilaalu dhibnaan honqoodhaan kunoo laga keessa adeemee ija boqqolloo funaanee ija boqqollootiin jiraataa jira kan ba'uu dadhabee lagatti du'aa jiru jira mandara keessatti inni du'e immoo sareen kun akkasumatti mandara keessa deemtee sareen hin nyaatu qaamni mootummaa ani nageenya kanan eegsisaa nageenya kanaaf dhaabadhe kan jedhee irratti ga'ee ilaalees isa du'es kan ilaaleen jiru rakkoo guddaadhaan iddoo kanatti miidhama humnaa olii hammamaallee miidhamaa kan jiru. Milishaan Amaaraa gocha kana raawwatan yeroo garagaraatti akka nu buqqisan nutti dhaadataa turaniiru. Kaayyoon isaanii guutuutti qabiyyee keenyarraa nu buqqisuun laficha gara naannoo Amaaraatti kutuudha jedhu. Gochichi meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhachuun bifa qindaa'een kan raawwatamu ta'us ibsan. Qaamni kun nuu bilbilu qindoominaan naannoo Amaaraa Baardaarii irraa kaanee qindoominaan kaameerraa guyyaa tokko hin barbadeesne jedhanii yeroo hundumaa doorsisa ijoollee garaagaraatti nama garaagaraatti himaa turan yeroo hundumaa qindoomaniiti kan isaan kana raawwachaa turan barri hin gaddaa akkasuma bakka mandaraa Asirrii yookaan immoo hangar lalistuu jedhamu irratti akkasuma duula kana geggeessan yeroo duula kana geggeessan ijoollonni isaanii wajjin baranne tokko yeroo nutti manitti nuti ganda keessaa yeroo duula kanaaf kaanu ganda tokko keessaa nama 80 meeshaa 80 kaana ganda tokko keessaa 80 kaanee raayyaadhaan yookaan gamtaadhaan kaaneeti biyya tokko bubuqqisnaa kaayyoon keenya yeroo hundumaa kaayyoon keenya akka kanattidha of deeggartanii hin taa'inaa jedhanii ijoollota itti qabittillee intaalayyoonni Amaaraa kun yeroo hundumaa. Milishaan Amaaraa deeggarsa hidhannoo leenjii fi humna namaa Goojjamirraa argatuun uummata Oromoo irratti waraana banee jiru kun aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Handoodee Dichootti of ijaaree achirraa kan bobbaafamu ta'uu dubbatu jiraattonni aanaa Limmuu. Maddi ka'umsa jira kana yeroo hundumaa isaanii iddoo bakka aanaa Giddaa Ayyaanaa jiraati bakka Adii jedhamu bakka Handoodee Dichoo jedhamurraati yeroo hundumaa kuusni meeshaa isaanii achi kuusni iddoo isaan leenjiitti leenjifatan achirraa madda godhatanii yeroo hundumaa harkumbee Zuuriyaarra kan jiru gammoojjii naannoo sanaa keessa kan jiru Oromoon lafti Oromoon naannoo kanaan qabu dachee kana nuti dhuunfachuu qaba naannoo kanammoo naannoo Amaaraa godhachuu qabna qindoomina naannoo kanarraa heddumina qabna waan ta'eef Oromoo naannoo kanarraa buqqaasnee lafa gabbataa Oromoon irratti jireenya gaarii godhachuu barbaadu kanarraa kaasnee jireenya kana godhachuu qabna kan jedhan isaanii. Ganda buufata milishaa Amaaraa ta'ee jiraachuun himamu Handoodee Dichootti ji'oota muraasaan dura dhalattoota Oromoo dhibbootaan lakkaa'aman irratti gochi duguuggaa sanyii raawwatamu kan lubbuun hafanis guutummaatti naannicharraa buqqaafamuun gandi Handoodee Dichoo milishoota kanneeniin dhuunfatamee jiraachuu OMN gabaasaa turuun ni yaadatama. Waraanni milishaa Amaaraatiin bifa qindaa'een uummata Oromoo irratti baname kun aanaalee godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa jala jiran hedduu waliin gahuun gara Shawaa Lixaatti cehee jiraachuunis ni beekama.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti suuraan milishaa Amaaraatiin uummata irratti banamee tuffee guyyaa guyyaan lubbuun namoota nagaa darbaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Aanaa Abee Dongoroo magaalaa Tulluu Gaanaa bakka addaa Caancoo jedhamutti milishoonni Amaaraa konkolaataa boqqolloo fe'uuf deemu butuun konkolaachistoota lama ajjeesanii gatu. Miseensi poolisii Oromiyaa yaada isaanii dura dhaabbachuuf yaales milishoota kanneeniin ajjeefamu jiraataan aanicharraa OMN dubbise himanii jiru. Uummanni hidhannoo farkaa hin qabu qaamni sochii milishootaa kanneenii dhaabsisuus hin argamne kan jedhan jiraataan aanichaa dhalattoota Oromoo bara 1996 Harargee irraa buqqa'anii aanicha qubsiifaman irras miidhaan ulfaataan qaqqabaa jiraachuu ibsanii jiru. Yaadni isaanii itti aanee dhiyaata. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti humni fiinxalee hidhatanii kanaan dura mana Oromoo buqqisaa turanii qe'ee Oromoo buqqisaa turanii gubaa turanii humni kuni naannoo Amaararraati hidhannoo guutuudhaan warra socho'anidha. Amma immoo taateen kun kan raawwate gaafa 17 aanaa Abee Dongoroo bulchiinsa magaalaa Tulluu Gaanaa bakka addaa Caancoo bakka jedhamutti konkolaataa fe'umsaaf boqqolloo fe'uuf deemanii butanii ijoollee lama maqaan isaanii Baariyaa'uu fi Badhaasa Lammaa kan jedhaman humni fiinxaleeyyii laga hangar geessanii tokko dura ajjeesanii isaa booddee isa shofeerii immoo qaama netoo jirtuuti konkolaataa wajjin bishaan laga hangar achi keessa seeni jedhanii ajjeesaniiru jechuu barbaadeeni. Uummanni Oromoo ofiisaayyuu buqqaa jira isaan barree hidhannoon qabu Oromoon hidhannoo uummanni Oromoo hidhannoon qabu hidhannoo hin qabu waan ta'eef isaanitti siquu hin danda'u. Namni isaan to'atus hin jiru humna olla waan ta'eef namni Oromoon itti siqus hin jiru isaan inumayyuu bira darbee barree ganda biraa socho'anii walitti hidhatanii buqqisaa jiru Oromoo ajjeesaa jiru Oromoo qe'eerraa buqqisaa jiru waan nama hibu poolisii Oromiyaa irree wajjin naqiitii mana Oromoo gubi jedhanii gaaddisaa kan jedhamu tiraafikii ture deemuu dinnaan isa irree achumatti ajjeesanii reeffisaa achumatti hafe namni fuudhu dhibe. Dabalataanis immoo ganda Hoomaa Qaalessaa bakka jedhamu bakka qubattoonni Harargeerraa buqqa'anii bara 1996 qe'ee isaanii mana isaanii buqqisanii irraatii ari'anii jiru jechuudha. Godinuma kana aanaa jaartee ganda Akkayyuu jedhamuttis waraana milishoonni kunneen bananiin qotee bultoonni 9 battalumatti ajjeefamu jiraattonni aanichaa OMN'f ibsanii jiru. Humni milishaa Amaaraa lakkoofsaan guddaa ta'e garas buufatee jiraachuus eeran. Waraanni gama naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo irratti banamee jiru kun gara wal waraansa hamaatti ce'aa jiraachuu uummanni Oromoo nuuf haa hubatu jedhanii jiru. Garoodduwwanii birootti wayitaa ceenu Itiyoophiyaan marii biyyaalessaatti seenuun dura dhukaasi qawwee kutaalee biyyattii hunda keessaa dhaabbachuu qaba jedhame. Waltajjii marii dhimma marii biyyoolessaa irratti xiyyeeffachuun miidiyaan Aljaziiraa xiinxaltoota siyaasaa waliin qopheesseen akka xiinxaltoonni kaasanitti mariin biyyaalessaa dhukaasni osoo hin dhaabbatin eegalamu jalqabumarraa kan du'edha. Lammiilee miiliyoonaan lakkaa'aman sababa waraanaa fi hongeen gargaarsa namoomaa dhabanii kutaa biyyattii hedduutti dararamaa jiraniifis gargaarsi dhaqqabuu qaba. Naannolee akka Oromiyaa, Tigraay, Affaar, Somaalee fi Amaaraa akkasumas Oomoo Kibbaa keessatti lammiilee baraaruun dhimma fardii ta'uu marii Aljaziiraan qopheesse kanarratti ka'eera. Namoonni siyaasaa kuma hedduu mana hidhaatti ogguramanii marii biyyaalessaa karoorsuunis yaadrimee marii biyyaalessaa waan wal faallessu akka ta'e murni biyya bulchaa jiru marii dhugaaf qophii taanaan namoota sababa siyaasaan hidhe mara gadi lakkisuu humnoota waraanaa fi tikaa Eertiraa biyya keessaa baasuu akka qabu hirmaattonni kaasanii jiru. Eertiraa siyaasa Itoophiyaa keessa seensisuun humnoota Eertiraa biyya keessa kaa'anii marii biyyaalessaa qopheessuun akka biyyaatti of wareeguudhaan tokkuma jedhu xiinxaltoonni kunneen qaamni marii biyyoolessaa kana hoogganus walaba kan qaama kamiifiyyuu hin loogne ta'ee mariin godhamu kan lammiilee biyyattii fiixee hundarraa hirmaachisu ta'uu qaba jedhu. Walabummaa amanamummaa fi hirmaachisummaan koomishinii marii biyyaalessaa jedhamu kan mootummaan biyya bulchaa jiru hundeessee jiru gaaffii jala akka jirus mariin Aljaziiraa Zestream kanarratti ka'ee jira. Kun kanaan osoo jiru koomishinii marii biyyoolessaa biltsiginnaan hundeessee fi koomishinara ta'anii akka muudamaniif namoota kaadhimaman manni maree bakka buutota biltsiginnaa ifa taasisee jira. Kaadhimamtoota kanneen irratti hawaasni yaada akka kennuuf gaafate. Haa ta'u malee koomishiniin biltsiginnaan ofiif hundeessee fi koomishinaroonni mana maree bakka buutotaa paartii biltsiginnaan guutameen muudaman walabummaan marii biyyaalessaa geggeessuuf kan danda'an miti.
hundeeffama koomishinichaafis ta'e muudamaa koomishinerootaaf adeemsi deemamaa jiru marii biyyoolessaa hunda hirmaachise walabummaan qopheessuuf kan dandeessisu miti jedhamuun qeeqamuu irratti argama. Gamtaan Afrikaa sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf xiyyeeffannoo kennuu akka qabu Human Rights Watch gaafate. Director Human Rights Watch Kenneth Rose waraana kaaba Itoophiyaa hordofee yakkoota waraanaa fi yakkoota ilmaan namaa garaagaraa fi kan saaxilaman dhimma lammiilee Itoophiyaatiif gamtichi xiyyeeffannoo laachuun mari'achuu qaba jedhan karaa toora Tiwiitaraa isaaniitiin. Biyya yaa'iin gamtaa Afrikaa keessatti taa'amuu fi teessoo gamtichaa taate keessatti yakkoonni ilmaan namaa irratti osoo raawwatamanuu callisuun himmalu jedhanii jiru. Yaa'iin gamtaa Afrikaa Finfinneetti eegalamee jira. Abrahaam Birroo dhimma kanarratti bal'inaan waan qopheesse qaba. Ogeeyyiin seeraa Afrikaa gamtaan Afrikaa darraa Itoophiyaa keessaaf xiyyeeffannaa akka kennu gaafatanii jiran. Viidiyoo gabaabaa jaarmiyaan mirga namoomaa Human Rights Watch gadhiiseen gamtaan Afrikaa yaa'ii isaa miilanaatiin dhimma sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa fi kutaalee Afrikaa kan birootiif xiyyeeffannoo kennuudhaan murtoo dabarsuu akka qabu gaafatee jira. We have a message for the African Union. The people of Africa watching. Gamtaa Afrikaatiif ergaa qabna. Uummanni Afrikaa isin eegaa jira. Hawaasi addunyaa isin eegaa jira. Waggoota 20 darban tumaalee seeraa jajjaboo ka diimokiraasii, filannoo, bulchiinsa, nagaa fi tasgabbii fi mirga namoomaaf ta'an qopheessitanii jirtu. I was born in internal displacement. Waraana waloo Naayijeeriyaa keessatti ture keessatti maatiin koo bakka buqqaanittan dhaladhe. Waraanni sun miiliyoonota buqqisee ture. Buqqa'uu qofa osoo hin taane ani gaafan dhaladhu wanni nyaatamu hin turre beelatti dhaladhe. Waraana Tigraay yoon ilaalu seenaa koo yaadadha. I've not seen on the continent a lot of coal. Ardii Afrikaa kana keessatti eegumsi namoota nagaaf, namoota miidhamaniif, dubartootaa fi daa'immaniif haa godhamu yoo jedhamu baay'een dhaga'amu. Of women and children in the region. The most frustrating thing is just how wanni nama gaddisiisu unkuramni Tigraay keessaa walii galaan immoo kan Itoophiyaa keessaa hawaasa addunyaa biratti xiyyeeffannaa maluuf argachuu dhabuu isaati. Around the globe. Just watching young, helpless, vulnerable African kids like me. Dargaggoota namoota rakkatoo daa'imman Afrikaa akka kiyya miidhaman osoo laaltu akka hoogganaa Afrikaatti immoo osoo gargaaruu dandeessu sababa dhibaa'ummaa keetii yoo beelaanii fi dhuman callisuun akkamiin boqonnaa namaa kenna jiran. Hoogganoota Afrikaa kanneen halkan akkamiin hirribni isaan fudhata. Anything at all about it. That for me is the issue. I don't know how they sleep at night. We cannot say it was very far from the AU. It was. Rakkoon siyaasaa Itoophiyaa kun gamtaa Afrikaa jalaa dhokatee natti hin fakkaatu. Gamtichu asuma jira Itoophiyaa keessa. Gamtaan Afrikaa waan ta'aa jiru quba hin qabu jechuu hin danda'u. The AU cannot say we didn't know what is happening. And if we cannot even speak about anything else, waan biraallee yoo callifne gudeeddiin dubartootaa akka tooftaa waraanaatti dhimma bahamuu ilaalchisee callisuu hin qabnu. Part of what these states should be doing is call for very principled engagement with Ethiopia. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa kan gochuu qaban mootummaa Itoophiyaa waliin sirnaa fi qajeeltoodhaan dubbachuu qabu. Dhimma uummata Itoophiyaatiif dursa laachuun dubbachuu qabu. Lubbuu lammiilee Itoophiyaa, mirga kabajaa fi hawwii lammiilee Itoophiyaatiif dursa kennuun marii biyyaalessaatti akka dhufan haala mijeessuu qabu. Garuu maddeen alaarraa arganneetti wayitaa ceenu feesbuukiin of jalatti kan hammate dhaabbanni Meetaa kasaaraa olaanaa seenaa keessatti isa mudatee hin beekneef saaxilamuunsaa himame. Dhaabbanni Meetaa kan feesbuukiin of jalatti hammate kun lakkoofsi maamiltoota feesbuukii fayyadamanii waggoota 18 darbaniif haala mudatee hin beekneen hir'isuu hordofee qoodni gabaa addunyaa irratti qabu harka 26.4 gadi bu'eera. Dhaabbatichi kaleessa qooda gabaa addunyaa irratti qabu gadi bu'uun walqabatee kasaaraa doolaara biiliyoona 200 fi biiliyoona 30 saaxilamuu isaatu ibsame. Kasaaraan kun seenaa dhaabbilee Ameerikaa keessatti illee isa olaanaadha jedhamee jira. Abbaa qabeenyaa dhaabbata Meetaa kan ta'e Mark Zuckerberg kasaaraa dhaabbata isaa mudate kanaan qabeenyi isaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 31 hir'achuu isaatu ibsame. The Guardianiin wabeeffanne.
Oduu keenya xumuraatiin miseensonni addaa waraana Ameerikaa kaaba lixa Sooriyaatti hoogganaa IS irratti xiyyeeffachuun tarkaanfii fudhachuu hordofee dursaanii garee IS ofii fi maatii isaa wareeguun gabaafame. Pireezidaanti Joo Baayiden ergama waraanaa kana irratti ibsa baasaniin gootummaa fi ogummaa miseensota waraanaa keenyaaf galanni haa ta'u Abu Ibrahim Al-Hashim Al-Quraayishiin dirree waraanaa keessaa maqsinee jirraa jedhan. Alillaa waraanaa Ameerikaa kana keessatti hojjettoonni yeroo balaa Sooriyaa namoonni 13 illee ajjeefamanii jiru. Xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa baay'een kutaa bulchiinsa kaaba lixa Sooriyaatti argamtu Idilbii magaalaa Atimee keessa roobii darbe akka sa'aatii biyyattiitti halkan walakkaa qubatanii turan. Namoonni bakka sana turan miseensonni waraanaa Ameerikaa humni cimaan isaan dura dhaabbatee ofirraa ittisuun isaan mudatee ture jedhu. Miseensota waraanaa Ameerikaa meeshaa farra xiyyaaraa konkolaataa irratti hidhamerraa dhukaasni cimaan irratti banamee ture. Hanga helikoophiteroonni waraanaa Ameerikaa bakka sana gadi dhiisanii deemanittis sagaleen dhukaasaa cimaan sa'aatii 2 walirraa osoo hin citin dhagahamaa akka turetu himama. New York Times helikoophiteroota waraanaa Ameerikaa keessaa tokko rakkoon mekaanikaalaa mudate. Miseensonni waraanaa erga gatanii deemaniin booda haleellaa xiyyaaraa Ameerikaan irra deebiin fudhatteen helikoophiterittiin akka gubattu taasifameera jechuun gabaaseera. Pireezidaanti Joo Baayiden kaayyoon ergamichaa nageenya Ameerikaanotaa fi michuuwwan Ameerikaa tiksu akkasumas addunyaa kan nageenyi fooyya'aan keessatti mul'atu uumuudha jedhu. Civil Defense in Sooriyaa gamoo waraanni Ameerikaa irratti xiyyeeffaterraa kan daa'imman 6 fi dubartoota 4 dabalatee reeffa namoota 13 kaasuu isaa beeksise. Aangawoonni mootummaa Ameerikaa shororkeessaan kun ofii isaa dubartootaa fi daa'imman dabalatee miseensota maatii isaa ajjeeseera jedhan. Abu Ibrahim Al-Hashim Al-Quraayishiin dura IS dursaa kan ture Abu Bakar Al-Baghdadi bara 2019 keessa haleellaa tasaa waraanaa Ameerikaa hordofee boombii dhooseen ofii fi ijoollee isaa 3 wareeguun ni yaadatamaa jechuun BBC'n gabaasee jira. Daawwattoota OMN oduun har'aaf qabnu kanneen turanii waan waliin turtaniif galatoomaa.